Ashama akkami jirtan? Egaa ulaagaaleen milkiidhaa hedduudha. Hedduu san keessa ammoo yoonii fi mee gabaabsitii maaliin godhuu qaba jettee kan na gaafatu taate yookaan fakkeenyaaf namoonni tokko tokko ulaagaan milkiidhaa beekumsaa, ulaagaan milkiidhaa muuxannoodhaa dafne ulaagaaleen tuni guutamuu qabdi. Garuu ulaagaalee tana hunda keessaa fili nutti mee hojjetanii na gaafatan ulaagaan xiyya takka maal akka ta'e beektanii guunii fi karaa milkiidhaa jalqabdan xiyyeeffannaan itti deema. Yaanni adda addaa sitti dhufaa yookaan waan adda addaatu sammuu tantee tana si haata. Yoonii fi sammuun tantee haatamte bakka barbaaddisan yeroo barbaaddee fi akka barbaaddee fi saffisa barbaaddeen gahuu hin dandeessu. Maaliif jennaan wantoonni adda addaa waan yaada kan kee bittinneessaniif jecha wantoonni sun yeroo sirraa fudhatan. Saniifuu abaluurran beekumsa qabaan, abaluurran dandeettii qabaan, abaluurran turtii qaba jettee teessee yeroo tantee hin gubiin. Turtiin tantee beekumsi kan keetii fi muuxannoon tantee walitti deebi'anii kan bu'aa sii buusuu danda'an yoonii fi ati xiyyeeffannoodhaan deemte qofa. Jiraadhu horii buli.